isaatiin ajjeesee jedha. Lola fannoo isaatiin ajjeesee. Dilin lamasqaluu gaddala jedhee abbaan keenya Phaawulos ergaa warra Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 16 gubbaarratti dubbate. Lola fannoo isaatiin ajjeesee. Kaayyuun barumsa keenyas Waaqayyoon fannoo isaatiin akka bilis nu baase, akka bilisa ta'an, akka nageenya arganne, akka fayyina arganne, akka xalaan garbummaa sunarraa barbada fi sagalee Waaqayyoo nu barsiisudha. Jecha kanas kan dubbate abbaa keenya Phaawulos. Kan inni itti dubbates warra Efesoon. Warri Efesoon sharreeraa jedhamtee waamam. Jecha keessa Waaqayyoon beeku Phaawulos dubbii sagalee Waaqayyoo barsiisee gara Waaqayyootti deebisee akka isaan Waaqayyoo faana jiraataniif edda gorseen booda Yesuus Kiristoos ሊሰብኩ ክርስቶሳውያን ተሰቅለ ብለው ወደ ቆሮንቶስ የጻፈ እንደዛው ደግሞ ሰዎች ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ላይ ከነን ለመስቀሉ ገደለ ብለው አስተማራቸው። ሎላ ፈኖ ጋዲ አጀሰ ጀዴ ወራ ኤፌሶን በርሲቴ ወራ ቆሮንቶስ ደግሞ ጋፈሳ ኢየሱስ ክርስቶስን ሁበቹ ደአበዲ እኛ የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። እርጋ ወራ ቆሮንቶስ ተቆፋተቆ ዲግደም ይጃኩ በር waaqayyoon uti kaffannifame lallabna eenyudha kaffannifame sun akkamitti fannifame akkamiin akkas ta'e jenneetu waliin ilaalle waa'ee mootitti illeeni waa'ee abbaa warraashii waa'ee ilma ishii Qosxanxiniyoos adda baasnee bara wajjiniin adda baasneetu xumurraa jechuudha. Waaqayyoon waa gargaara. Amiin. Egaa maal egaa Phaawulos kun deebisee warra Efesoon 14 irratti 12 gubbaa irratti osoo 16 gadi siqin Kiristoos nagaa keenya jedhe. Kiristoos maalii keenya? Nagaa keenya. Adaraa keessa gisee barsiisu hundi keessanii dubbadha. Kiristoos nagaa keenya inni keenya jedhe. Ila Kiristoos nagaa keenya jedhee booda inni keenya jedhe. Eenyuun? Kiristoos. Kiristoos. Kiristoos nagaa keenya inni keenya inni diinummaa isaa gidduu ture jedhe. Eenyu? Ilmaan namaa fi diina Daabiloos walakkaa. Waaqayyoo fi ilma namaa walakkaa dhiifama. Waaqayyoo fi ilma namaa walakkaa diinummaa ture. Lamin waan Waaqayyoon isaan ajaje raawwatinaa jedhan irraawwatinaa jedheen seera eeguu dhabuudhaan waan raawwataniif Waaqayyoo wal lolan. Diinummaatti isaan gidduu ture. Eenyu? Kiristoos fi Addaam walakkaa tureeyyuu. Waaqayyoon inni hunda qabeessi kana hundumaa diigee warra Ayuudotaa hin ta'in warra Ayuudota ta'anis lamaanuu tokko taasisee jedhe. Ila yoo kana jedhu Ayuudota hin ta'in jechuun warra akka Waaqayyoo namannes warra namanin ifisi Waaqayyoon ni fannifame inni Kiristoos keenya inni nagaa keenya istu salaamaa jennoo jedhe Phaawulos. Kanaaf inni kan Waaqayyoo gooftaan Yesuus Kiristoos karaa kanaan akkasitti Phaawulos irra bulee nu barsiise inni nagaa keenya. Inni nagaan keenya sun ilmi namaa waan Waaqayyoon hin dalagin isaan jedhe sana dalagee garbummaa cubbuu jalatti kufe. Addaamii fi Yewaan kun gabrummaa cubbuu jalatti kufanii. Gaabbiraa waliin baranna sirrii waa'ee muka gooftaan Yesuus Kiristoos irratti fannifame. Maaliif akka irratti fannifame? Maqaa mukaa saniin jechuudha. Irri takka hubattaniif. Kanaaf gaa gooftaa Yesuus Kiristoos waaqni keenya Addaamii fi Yewaan waggaa 100 boo'ichaan turanii jira. Waggaa 100 guutuu imimmaa fuula isaanii irraa qooruu dadhabe. Boo'icharraa bilisa ta'uudha
dadhabani maal waan ta'aniif waa kennaa waaqayyoo isaan irraa fudhatan. Akkasitti qabadhaa gaggabaasnee deemna. Waan baay'ee kaasuun hin danda'ama. Garuu sababa sa'aatii keenyatti waan baay'ee kanaa waan laallu. Waan waaqayyo gaddisiisaniif kennaa waaqayyoo sirraa fudhatan. Saa'ullu jedhamee kitaabni qulqulluun Saa'ullu ክብር አጥቷል በምን ሰዓት? በብሉይ ሰዓት ilmi namaa kabaja dhabe waan seera waaqayyoon eeguu dadhabaniif qullaa waan ta'aniif Addaamiif Hewaan waggaa 100 boo'ichaan dabarsanii sana booda garuu waaqayyoonis kadhannaa isaanii dhaga'eefi maal godheefi kadhannaa isaanii isaaniif dhaga'ee waadaa seeneefi waadaan kunis guyyaa 5 walakkaatti dhaladhee tanan ilmoo keessanirraa dhaladheen cubbuurraa kan hafe waan dhalli namaa hojjetu hundumaa hojjeteen fannoo irratti fannifameen du'a awwaalamee du'a mo'ee ka'ee seexana isin dogongorsiise ajjeesen isin fayyisaa ittiin jedhe ka Waaqni kenna. Leenca qaraaniyoo kan ta'e gooftaan keenya uuman keenya. Diin amma jaaca keessan ajjeesen isin fayyisa jedhee waadaa seeneefi guyyaa 5 walakkaa in jedhame akka lakkoofsa waaqayyootti yeroo ta'u akka lakkoofsa namaatti immoo 5,500 jechuudha. Waaqayyo biratti guyyaa 5 walakkaa ilma namaa biratti 5,500. Aarsaa Daawiti gubbaarratti dubbateera 90 gubbaarratti ijoollee waaqayyo. Aarsaa Daawiti kanarratti maal jedhee hoggaan tokko waaqayyoodhaaf hoggaa 1,000. Waggaa 1,000 moo waaqayyoodhaaf guyyaa tokko jedhe. Kun akkamitti jechuun dandeenyu kun hojii waaqati waan. Kanaaf waaqayyoon barri kun yommuu xumurametti waadaa Addaamiif seenee jedha. Waadaa Addaamiif seename sun amma raawwatamutti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara araaraa fi ji'a bara 33 fi ji'a 3 gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa guutu gara qaraaniyootti ol ba'ee gara gaara qaraaniyootti ol ba'ee cubbuurraa kan hafe waan dhalli namaa hojjetu hundumaa hojjetee gaafa Addaamitti uumame sana irratti fannoo irratti fannifamee kan gooftaan Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifame. Fannoon inni irratti fannifame sun Waaqni keenya bismaarota 5 Adoon, Alaadoor, Daanaat, Adeeraa, Roodaas kan jedhamuun waraaname fannoo irratti. Kana booda garuu ajaa'iba gurguddoo 7 hojjetee jira Waaqni. Fannoo gubbaarra taa'e. Seexana amma jaajii qabee hidhuudhaaf iddoo ijoowwan dubbii 7 dubbatee jira. Ijoowwan dubbii 7 dubbate Waaqni. Dhiiga isaa qulqulluu irratti dhangalaasuudhaan Addaamii fi ijoollee isaa mara fayyisee dubbiiwwan 7 yeroo biraa laala. Kanaaf Waaqni keenya dubbiiwwan gurguddoo maal gochuudhaaf diiyaabiloosiin barbadeessuudhaaf ijoolleewwan Addaam mara fayyisee. Egaa guyyaa kanaa jalqabee namni muka irratti fannifamu abaaramaa tureeyyuu bara qulqulluu keessa. Hubadhaa ijoollee Waaqa abaaramaa ture. Namni fannoo hundarratti fannifama. Ilaa hojii Waaqayyoo. Namni waan guddaa balleessetu fannoo irratti fannifama malee nama bitaa miti. Garuu egaa guyyaa kanaa jalqabee namni muka irratti fannifamu abaaramaa akka ture mallattoon ittiin diinni barbadaa'ee ta'ee argame. Kanaafis mallattoon fayyinaa jedhamee waa'ee isaa kanas qulqulluun Phaawulos akkasuma jedhe ergaa warra anamma laalli sana ergaa warra Efesoon boqonnaa 2 gubbaarratti lola fannoo isaatiin ajjeese mistiraachoo nagaas nuuf labsee jedhe. Maalii isaatiin? Fannoo isaatiin. Mata dureen barumsa lola fannoo isaatiin. Lola fannoo isaatiin. Mistiraachoo nagaas nuuf labsee eenyuun
waaqni keenya lola fannoo isaatiin ajjeesetu maalluuf labse? Misraachoo nagaa nuuf labse nuun jedhe. Misraachoo nagaa nuuf labse. Kanaaf ergaa warra Qolaasii boqonnaa 2:14 gubbaarratti nurratti barreeffamee tureeyyuu jedhe. Maaliin xalayaa du'aa? Xalayaa du'aa sanaa nurratti barreeffamee kan ture Qolaasii boqonnaa 2:14. Nurratti barreeffamee kan ture xalayaa du'aa sanaa cunqursuun fannoo isaatiin nurraatii barbadeesse jedhee abbaan keenya Phaawulos warra Qolaasiisitti erge. Ergaa warra Galaatiyaan immoo boqonnaa 6:14 gubbaarratti fannoon gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin alatti kan ittiin of jajnu hin qabnu. Maaliidhaan of jajna ijoollee waaqa? Mafokkirii miti mee nama namoonni nama mormarra fixatanii itti fokkatan ittuu barbaadee miti. Inni kiristaanni, inni akkasni, akkasan ta'e ammoo amma morma isaa kutuu ga'utti masqalii ofirratti hidhatee hanqeessonni nama saallaman fakkaatu sana hidhatee bakka amma fokkirii isaa dhagaa kana. Isa kan akkasitti miti kiristaanummaa dhugaa waaqanis. Kanaaf kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 6:20 gubbaarratti morma keetti hidhadhu garaa kee keessas kaawwadhu walii galee yoo raftus yoo kaatus eeg maaliin fannoon gooftaa maal kee irrattis morma kee irrattis hidhadhu garaa kee keessas laphee jechuudha garaa laphee kee keessas kaawwadhu itti dhageeffadha. Kanaafuu fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin alatti kan ittiin of jajnu qabnu jechaadha. Egaa walumaa galatti fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos inni qulqulluun gaafa jimaataa inni irratti dhiiga isaa dhangalaase harka qulqulluu Addaamiin kan itti uume waaqni keenya fannifame jaalalaan qabu irratti mul'ise waaqni keenya jedha. Nu yoo fannifamuu qabnu inni bakka keenya bu'ee jaalala ilma namaatiif qabu waaqayyoon fannoo irratti mul'ise. Nageenya fi bilisummaa irratti kan nuuf labse faajjii yookaan mallattoo keenyaa jechuudha fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos. Egaa fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos kuni waaqayyo qaraanii irratti ol ba'ee itti fannifame kuni maal ta'e akkam ta'e akkamittis masqala jettee manni qulqullummaa keenya kabajji reetu badhaa. Egaa fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos idda Niqoodimoosii fi Yohaannisiin gooftaa Yesuus Kiristoos fudhatanii deemanii gannazanii awwaalaniin booda fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos dhiigi fi foonni isaa irratti ciccitee irratti dhangala'e waan ta'eef raajii hojjechaa ture. Maal hojjechaa ture? Raajii hojjechaa ture. Namni tokko immoo faayitawii zeemaa kan jedhamu fannoodhuma sanirra taa'etu gaabbii galee waaqa walitti araaramee jedha. Faayitawii zeemaa fannoorra taa'etu yaa waaqayyoo nuti cubbamaa anillee sababa badii kiyyaanan akkas ta'e maaloo yeroo dhufaatii keetii mootummaa keetti na yaadadhu tazakkaranii ba'ustaman mittaka daagimanya sitti ጊዜ በመንግስት አስበኝ ነው አለ። በረዱፋቲ ኬቲ ሞቱማ ኬኬሰቲ ነ ያዳዱ ittiin jedhega eenyu faayitaawii zeeman dhuguma siin jedha amma anafaana galta jedhee kana booda guyyaa ka'ii du'amu atin ta'u faayitaawii zeeman gooftaa Yesuus Kiristoos faana galee inni sababa badiisaatiif fannifame. Namichi kun waan badeedha nama ajjeesaa ture nama waan ta'e gochaa ture garuu waaqayyoon dhiifama godheef abbaa jaalalaati የፍቅር አባት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ kana fannoo raajii hojjechaa ture indeenni Yesuus Kiristoos akkas gochaa ture fannoo isaas akkas godhaa jedhanii fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifame gaafa guyyaa jimaataa Yoosef fi Niqoodimoos namootni jedhaman sa'atii 11tti fannoo irraa gadi buusanii gooftaa keenya boolla haaraa keessatti awwaalan fannoon isaa garuu
guddaa mul'iseen ajaa'iba garaagaraa gochuu eegalee jira. Kana irraa kan ka'e Ayyuudootni hinaaffanii bara 34 jechuudha. Bara 34 qabadha. Ayyuudoonni hinaaffan. Bara 34 keessa. Tulluuwwan Yerusaalem keessatti argaman lama gidduutti boolla meetira 30 gadi fagaatu qotanii kan gooftaan keenya jala aansanii meetira meeqa siniin jedhe? 30. Meetira 30 gadi fageessanii. Meetira 30 gadi fageessanii qotanii kan gooftaa keenya jala aansanii kaan isaa immoo mirga gooftatti fannifame. Maqaan isaa Xiixoos jedhama. Faayidaawii Zeenatiin jedhama. Kan jedhamu aansanii kan isaa bitaa gooftatti fannifame Daakiraas ammoo gubbaarra kaanii sadaffaa olaansanii godhanii erga awwaalaniin booda labsiidhaan balfi yookaan kosiin magaalaa keessaa akka irratti gatamu taasisanii jiru. Mootummoonni bara sana. Yeroo kana keessa barattoonni yookaan hordoftoonni gooftaa keenya barbaadanii akka hin baafneef isaanis harata irratti gataa turanii jiru. Hubadhaa. Kana booda waggaa 300 guutuu awwaalamee taa'ee jira fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos. Waggaa 300 guutuu. Ilaala. Geessaniiti magaalaa Room keessaa xaafiitti baasanii awwaalanii waggaa 300 guutuu fannoon gooftaa Yesuus Kiristoos dhokatee taa'ee.